السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota Abdiishaa Oroomaan bakka jiraattanii hotta seenaa ofirraa taphattaa. Hotta seenaatii ofirraa taphattaa. Har'a waan takka takka diraamaa tokko tokkoo fi waan akka yaadannoo fi ammaas mudannoo waan isin mudate. Kana mari'annaa hotta seenaa. Akka seenteen sheer godhe. Seeniti akka seenteen sheer godhe. Diraamaa ni qabnaa, baacoo ni qabnaa, mudannoo waan nu mudate. Isinillee waan isin mudatanii fiddan. Biyya qofan dhaggeeffattanii. Okay? Sheer godhii akka seenteen. Khota gaa dumada wari diraamaa barbaadan. Sheer godhi dura nama heddummeessi. Namni shanan seena kun sheer godhi. Diraamaa ajaa'ibaa waan nama kafalchiisu. Seeni sheer godhi. Armolo jireenyaa gaddachaana hojjaana qotta. Naa jiyyaatanii warri si hojjaanetan lakkoofsa tokko warri isa. Warri si hojjaanetan lakkoofsa lama. शेयर करिएगा मैं होता ड्रामा जायबा तो कौन सरी कबड्डी कर रहा ड्रामा तो किच्चिया से ने अक्का से ने शेयर कर देते والله دراما فيدم بكتر رندل دراما فيدم بكتر دراما في تشير كده كان سنكرا جدي من ده نيكم سنكرا جدي من ده نيكم خراج نجدي من ده ني يا خراج نجدي من ده بريزا دراما جايبه تو سنيفينم ترى نه تاني ايه وريت بريزا
Akka sente share godhi gaa diraamaa kana nama hedduu bira ga'u. Nama hedduu bira ga'u. Diraamaanis maal jettan? Baacoodha. Namoo baacoon beektan na fakkaata. Baacootan isiniif hin magaa maal akka taate? Warri namni baacoo yaadattan jira? Lakkoofsa tokko warri isaa warri baacoo yaadattan. Amma isiniif hin himu deema warri nu himiyattan lakkoofsa tokko warri isaa. Taphaagaa. Warri baacoo feetan. Diraamaa warri feetan lakkoofsa tokko warri isaa. Yoo isin hin barreessine ani isin hin mure. Lakkoofsa tokko warri isaa warri baacoo feetan diraamaa. Afaan Oromootiin baacoon beektani? Kottaa ofirraa tattaabaddaa mee? Ijoollee cinqii kottaa taphaddaa. Baacoon maali warri ijoollee jira? Jaanii warri na gaafattan baacoo jechuun diraamaadha. Waan gisee mana barumsaatti gisee dura barumsa dhaqan barsiisonni nama barsiisan waan namaan taphachiisan hawwisummaa nama leenjisanii baacoo nama leenjisanii diraamaa nama leenjisanii fiilima nama leenjisanii barumsa nama barsiisan. Kana keessaa baacoon isa takka. Baacoon sun maali jettan? Warri nu himiyattan dafaa lakkoofsa takka barreessaa. Wallaahi hedduu isin kofalchiisa. Daddafaa seenaati. Warri diraamaa na qafa inni feenaa qoflee taphachuu feenaa itti lakkoofsa tokko barreessaa dafaadha. Isiniif hin himu akka ajaa'ibaatiin isin kofalchiisa. Hayyee namni tokko nu himee jira. Itti aanaa qabdaa. Diraamaa ajaa'ibaa waan hedduu isin kofalchiisa takka. Warri nu himiyattan itti aanaa ammas. Lakkoofsa tokko barreessaa. Hayyee nama lama. Lakkoofsa tokko barreessaa warri diraamaa qofletanii taphachuu feetan. Hayyee. Akka seentanii sheer godhaa garuu namni hedduun argamu. Waaw maashaallah hayyee. Heddummaatanii jirtan. Sheer godhaadha. Amma himuuf deemna. Dafii minaan jechaa jiranii hayyee dafeetiin namaa saayibban qalee wanti maali jettan beektaa? Gaafa tokko tureeyyan beektaa michiyoo dubaraa takkaa fi mucaa xiqqaa tokko ture mana tokko keessa turan isaan lameen kun. Yeroo mana tokko keessa turan kana michiyyoon alaa taa'aa jirti. Osoo michiyyoon alaa taa'aa jirtuuti mucaan ala taa'ee qoongoo nyaachuu jira. Wanta jeen
Dhukkee nutti naqaayini sutan irraa godhi jeen mucoodhaan. Muciyyoon amma dubiraa miree ammaan tana yaani nama ammaan tana dubrummaa ga'u jiru. Waan waan isiin sammuu keessaa yaadu jirtu san itti dubbate itti fakkaattee maal jetteen beektaa? Kaniin fedheen heerumaa maaltu siin geetteen? Inni immoo dhukkee sutan irraa godhi jeen beekadhu. Waa heeruma siin dubbanne. Lammaffaadha. Amma saanaa isaa lafaa fudhatee egaa dhukkeen irraa suuta godhuun deemtuun harkaa mireesii waan biraa yaadu jirti. Lafaa ka'eeti haadha bira ol seene. Ayyisaa irra miciyyoo waan jettu dhageessee jennaan haatillee waan biraa yaadu jirti. Andira qabbeetee hojii halkanii nyaachuu feetaa ittiin beektaa. Jennaan har'a gandi hundi sammuu keessaa waan biraa jira. Kaanii kutan amma karaa saanaa isaa fudhatee egaa qomarra kaatee karaa ayyuu guddoo chiseen immoo ayyuu guddoo illee naga jirti. Yeroo tana ayyuu guddoo har'a gandini maraatee fakkaatti waan haasa'u dhageessee jennaan ayyuu guddoonis waan biraa yaadu jirti. Tokkicha kiyya kana daddabdanii isinirraa hin du'aa jetteen. Waan jechuudha biddeena tokkicha isii fuudhee itti deemu jiru itti fakkaatteeti. Tokkicha kiyya kana daddabdanii isin duraa hin du'aa. Tabiraan nu dabale jettan isiniif hin dabalu. Warri tabiraan nu dabale jiru lakkoofsa tokko barreessaa dafaadha ammas. Sheer godhaa akka seentanii hundinuu. Warri baacoon xiyyeetuun isinitti tolee jiru. Like, share, comment in jajjabeessaadha. Warri tabiraatti nu dabale jettan ammoo lakkoofsa tokko barreessaa. Abshaalam jaarar. Takkaffaa irratti tuni deeyyee jira. Hayyeen maasoo biraa katti nuyi deeyyee uume. Hayyeettiin idaa. Isinitti tolee jira yeetiin abdii qabaa. Ammas meettiin idaa na hordofa. Hamtuutaa fi raachaa saayiba ture. Osoo karaa waliin deemaniiti namni xiqqaachaa jira immoo baay'ee daree maaliif xiqqaattan heddummaadhaa isiniif hin hima. Koottaa baay'eedha. Akka seentanii ishee godhagaa yoo qoflitanii taphachuu feetan. Warri amma seenaa jirtan baga nagaan dhuftan isiniin jechaa. Seenaagaa diraamaa gooneetuma isin bashannansiisu jirra. Warri guyyaan akalarra irraa olee fi qaree jala fiigaa olee fi gaala jala fiigaa olee kottaa xiqqoof irraa qofla deema. Mee warri tuni deeyyee hin jiru. Warri diraamaa akka ammaa kanarra deebiinu himii ijoo hin jiru. Ni jirra jaaba. Diraamaa amma dabre san warri dhaggeeffatanii warri hin dhaggeeffatin ammoo diraamaa akka amma dabaree kana tokko bareedaa nu himii irreettan ni jirra jaa dafaadha.
Hayyee isiniifin himaana caqafadhaa. Hamtuutaa fi raachaa saahiba ture karaa olii yaa'anii osuma karaa olii yaa'anii bakka bishaanii dhufan. Gisee bakka bishaanii dhufan hamtuutni bishaan ce'uu hin danda'u ni beektanii. Raacha kanaan maal jeen bishaan kana na ceesisi jeen yeroo bishaan kana cina baastanii fuudheen siin deema. Yaani garaachi deemuu hin danda'u. Hamtuutni lakka fiiga. Okkos kaadheen siin fiiga bishaan kana na baasii jeen. Yeroo inni ol fuudhee bishaan kana gama baasu yaabbate amma raacha kun hamtuuta ni beektan hamtuutni kun diina hedduu qaba. Amma wagga kana cululleen gubbaa gallaalteetuma raachaa fi isallee walumarra fuute gaa. Hogga raachaa fi isa walirratti fuutu. Samiin tana keessaan ol fagaatteetuma amma gallaalte sii goyee gubbaa qabdiilee duraan amma qaraachi gubbaa jiru. Amma raachaa agartu. Gisee raachaa agartu. Gallaaltee isa jalaa darbite. Hamtuuta qabattee raacha jalaa gallakkifte. Inni gaa torban samii sanii xiixaa dhufee dachii tana deebi'e akkadoo. Gisee dachii tana dha'u hawa saayiftichi isaa tokko lafa harree isaa gubbaa tanaa gad deemte jee gaafatee beekadhu. Waggaa tana saahiba nama badaa taanee torban samii baane. Rabbumaan nu baase malee silaa daaraa taanee yeeni beekadhu. Baaccoon babbareedduun baay'ee jiraa irraa gammaddan jeetiin abdii qabaa. Yeroo hunda kottaatiin wajjin taphadhaa koflaadhaa. Warri baaccoo babbareedduutti nu hideeyyattan ammallee lakkoofsa tokko barreessuudhaan. Koomentii jalatti yaada keessanii yaada babbareedaa burqisiisuudhaan namni waan akkana kana yaadattan. Nutillee inni yaadannaa warri jettan barreessuudhaan yaada keessanii ibsadhaa. Warreen invaayitii argachuu feetan ammoo kottaa invaayitii argadhaa. Namni waan akkana kana qabu invaayitii isiniif hin erga deebistanii dhuftanii haasa'uu dandeessan. Namni baacoo fi diraamaan akka amma himu jiru kana babbareedduu qabu. Kottaa invaayitii ergadhaa. Yeroo invaayitii ergattan isiniif hin deebisaa. Invaayitii ergachuu fedhaa Mahammad Qaasim. Invaayitii ammoo irra deebiitiin isinii immoo warri irra deebiin nu himettan lakkoofsa takka barreessaa. Warri invaayitii ergachuu fedhan lakkoofsa lama barreessaa. Namni invaayitii erguuf jechuudha. Sheer godhaa gaa dura. Namni ana heddummaatu kofallee taphannaa. Warri diraamaalee fi waan akkana kana yaadadhaa jiru lakkoofsa lamaan kottaa. Isiniin naqa. Mahammad Qaasim kun nana jechaa jira. Daddafaa barreeffadhaa warreen invaayitii lakkoofsa lama warreen invaayitii warreen diraamaa lakkoofsa tokko. Namni xiqqaachaa jira fakkaatti. Gamanumaan gaa diraamaalee adda addaatii fi baacoo adda addaa waan babbareedduu nu taphachiisee nu kofalchiisu nu dhiyeessii jettanii kanarratti yoo kana jajjabeessitan taate yaadni kee sirriidha. Warri naan jettan qoftiin yuutuuba abdii culullee tuub jiru jala dheeytanii sabskiraayibaa tuquu ni dandeessinan isiniin jira. Maaliif jennaan isinin kafalchiisu waa takka isinin godhu. Diraamaa irra deebiinu jechaa nu himechaa jiranii warreen diraamaati. Viidiyoo tana
share, like, comment iraan nu jajjabeessan isiniin jaa. Hanga viidiyoo biraatii godhatti dachaanutti yuutuuba abdii cululleetuuf jiru. Jala laytanii sabskiraayibatu godhan dhiisanii hin taphattanii, hin qofaltanii, hin bashannantanii wajji jirran isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.